dura nageenni jaalalli oromummaa fi obbolummaa isin qabu isiniin jecha hangafoota dursun oduu isin dhageessifna oduu wajjin anfalmataa roorroo gara madda walaabuu miidiyaatiin lolati bana kana naannoo Amaaraa magaalota adda addaa jaa keessatti raawwatamee tureen humni raayyaa ittisa biyyaa guutumaan guututti humna finxaaleeyyii dhabamsiisuun dhagamee jira. Haluma kanaan barsiisonni dhaabbilee ol'aanoo biyyattii keessaa gara naannoo Amaaraa qorumsaaf deeman sabaan Oromootaan rakkoo hamaatiif saaxilamnee jirra jechuudhaan komii isaanii irra deddeebi'uun dhageeffatanillee qaamni tokko nu dhageeffanne jechuudhaan komii isaanii dabarfatanii jiran. Kunniin oduu hangafaati. Oduu wajjin kan isin waliin turan falmataa roorrooti. Lolli tibbana kana naannoo Amaaraa magaalota adda addaa jaa keessatti raawwatamee tureen humni raayyaa ittisa biyyaa guutumaan guututti to'achuun hawaasni hojii isaaniitti idileetti akka deebi'an simanii jiran. Humni garee finxaaleeyyii kun waggaa 5f leenjii gaa fudhadheen jira. Kanaaf humni tokkollee na dhaabuu hin danda'u jechuun dhaadachaa kan ture. Garuu 4 kiiloo seenuu miti magaalota silaa itti leenji'an jahas gadhiisee ba'uudhaaf dirqamee jira. Humni waraana biyyattii guutumaan guututti dhuunfachuun wal qabate yeroo ammaa kanatti humni finxaaleeyyii dhaadachaa ture kallattiidhaan magaalota gadhiisuudhaan gara bosonaatti baqachaa jiraachuunis dhagamee jira. Humni finxaaleeyyii kun sabaaf sablammii biyyattii cabsee heeraa fi seera biyyattii kallattii kamiinuu cabsuudhaan uummata sabaaf sablammoota waliin jiraachaa ture walitti buusuu bira darbee biyyi Itoophiyaa jedhamtu saba Amaaraa malee hin toltu jechuudhaan lalisaa turuun isaa oduulee keenya tibbanaa keessatti ni yaadatama. Humni finxaaleeyyii kun sa'aatii 24 keessatti maasaraa biyyaalessaa seenuu qabna jechuudhaan dhaadachaa kan ture yeroo ta'u yeroo ammaa kanatti kallattiidhaan bosona seenuudhaaf kan dirqame ol'aantummaa ilmaan Oromootii fi sabaaf sablammiin haleellaa magaalota gurguddoo jaarra geggeessanii milkaa'uudhaan wal qabate faannoon biyyarraa baqachaa jiraachuun isaa dhagamee jira. Gareen humna finxaaleeyyii mootummaa humna waraanan qofa miti meeshaalee gurguddoo fi taankii gurguddoo lolaa nurratti bane jechuudhaan waraana jalqaban dhiisanii baqachuun isaanii dhagamee jira. Wanti humni faannoo magaalota akka Gondar Baardaariif gadhiisee bahee fi haleellaa humni mootummaa taankii gurguddaa fi meeshaalee gurguddoo fayyadamerra dhaabbachuudhaan of duubatti deebine jechuudhaan ammas kallattiilee adda addaatiin yaada isaanii dabarfachaa jiru. Haluma kanaan namni siyaasaa duraan beekamaa sabaan Amaarataan obbo Liddatuu Ayyaalaa Oromoota lafarraa balleessinu malee 4 kiiloo seenuu hin dandeenyu jechuun dhaadatanii jiran. Qabsoon Amaaraa kun caluma jedhamee Amaaraa kee 4 kiiloo yookaan Finfinnee seenuu hin danda'u jechuudhaan kanaaf furmaanni jiru qabsoo cimaa Oromoo wajjin gochuu qabna jechuudhaan dhaadatee jira. Obbo Liddatuu Ayyaalaa yeroo manidhaa turan keessatti ummata Oromoof ta'ee sabaaf sablammii biyyattii kanaaf kan barbaachisu dimokiraasii jechuun dhaadachaa turuun isaa waa yaadatama. Har'ammootu san dagachuudhaan garuu ammaa kanatti sababallaa biyyattii kan ta'e Oromoo balleessuudhaan 4 kiiloo seenuun dirqama jechuudhaan marsaalee odeeffannoo kallattiilee adda addaatiin dhaadachaa jiru. Obbo Liddatuu Ayyaalaa bara 1997 paartii Qinijjiitii keessatti adda durummaan kan hoogganaa turanii fi irra deddeebiidhaan yeroo hedduu siyaasa Itoophiyaa kanarratti xiinxala siyaasaa kennuudhaan nama beekamtummaa guddaa qaban akka ta'e seenaaleen hedduun ragaba. Har'ammootu saba tokkicha irratti fuulleeffachuun Oromoo lafarraa balleessinu malee 4 kiiloo seenuu hin dandeenyu jechuudhaan holola siyaasaa geggeessaa jiraachuun isaa marsaalee odeeffannoo irratti deddeebi'anii mul'achaa jiru. Kun immootu jibbiinsa saba guddaa gaanfa Afrikaa kan ta'e Oromoof sabni kun qabuudha jechuudhaan namoonni adda addaas yaada isaanii irratti dhaabbachuun obbo Liddatuu Ayyaalaa jechi isaan gochaa jiran kun akka sabaattis ta'e akka biyyaatti fudhataman qabu jechuudhaan komii isaanii kallattiilee adda addaatiin sabaaf sablammiin biyyattii ibsachaa jiru. Sirna federaalizimii bu'uureessuu keessatti mirgi wabii sabaaf sablammii biyyattii kan akkam jabaatu ta'ullee garuu humni finxaaleeyyii Amaaraa Itoophiyaa jechuun nuyidha. Itoophiyaa jechuun nuyi jechuudhaanis irra deddeebuudhaan yeroo dudubbatan viidiyooleen adda addaa marsaalee odeeffannoo irra darbaa jira. Kuni kanumaan osoo jiru barsiisonni Yuunivarsiitii Oromiyaa irraa qorumsa kutaa 12ffaa qoruuf gara naannoo Amaaraa deeman haala ulfaataa keessa jiraachuu dubbatanii jiran. Babal'ina oduu kanaatiif falmataa roorroo waan qindeeffate qaba.
Barsiisonni Yuunivarsiitii Oromiyaa irraa qorumsa kutaa 12ffaa qoruuf naannoo Amaaraa deeman haala ulfaataa keessa jiraachuu dubbatanii jiran. Sababa wal waraansaa naannoo Amaaraa keessa ka'eef hoteelotaa fi yuunivarsiitii keessatti ungurri barsiisotaa kun gara naannoo keenyaatti deebuun hanqannee jira jechuudhaan komii isaanii ibsatanii jiran. Mootummaan akkuma barsiisota naannoo Amaaraa irraa gara naannoo Oromiyaa deemaniif xiyyeeffannaa kennaa tureen nuufis xiyyeeffannaa kennuun gara naannoo keenyaatti nu deebisuu qaba jechuudhaanis gaafatanii jiran. Bara 2022 irraa jalqabuun ministeera barnoota Itoophiyaa qormaata seensa yuunivarsiitii dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti qoruu jalqabeen hordofee barsiisonni yuunivarsiitii garagaraa kutaalee biyyattii garagaraatti ergamuun isaanii ni yaadatama. Haaluma kanaan bara kanas qormaata kutaa 12ffaa qoruuf barsiisonni yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa keessa jiran irraa gara naannoo Amaaraa keessatti jiran imalanii rakkoo nageenyaaf saaxilamus dubbatanii jiran. Naannoo Amaaraa keessatti mudama siyaasaa fi hokora meeshaa waraanaa deeggarmeen humnoonni finxaaleyyii Amaaraa ummanni gaaga'imina lubbuu fi gama barsiisotaatiinis rakkoo hamaa keessa akka jiran himanii jiran. Barsiisonni naannoo Oromiyaa irraa yuunivarsiitii Dabra Maarqos qoruu deemee yaada OMN'f kenneen haalli keessa jiran ulfaataa ta'uu ibsanii jiran. Mootummaan xiyyeeffannaa nuuf hin laanne jechuudhaanis irra deddeebuudhaan barsiisonni kunneen komatanii jiran. Barsiisonni manneen barnoota magaalaa Finfinnee irraa to'atamuun supervaayizara ta'uun gara yuunivarsiitii Dabra Maarqos deemee rasaasaa furguggaatuun morma irra dhahamee miidhamuun himamee jira. Haala ammaa kanaan gufuun qormaataaf magaalaa kana seenuu irraa kaasee raayyaan ittisa biyyaa poolisii federaalaa magaalaa kana keessatti hin argine kan jedhu barsiisonni kun mootummaan nageenya keenyaaf dursa osoo hin laatiin gara hojiitti nu bobbaase jechuudhaan irra deebiidhaanis komii isaanii dhiyeeffatanii jiran. Guyyoota darban keessa haalli jiru hammaataa ta'uun kan eeran barsiisonni kun amma haalli xinnoo fooyya'ee qabaachuun himuun garuu gara naannoo keenyaatti deebuuf ammas turuu akka qabnu nutti himan jechuudhaan guyyaa har'aas yaada isaanii dabarfatanii jiran. Barsiisaan biraan naannoo Oromiyaa irraa yuunivarsiitii Gondar qoruuf deemee yaada OMN'f kenneen haalli magaalaan keessa ture hammaataadha jechuun barsiisaa yuunivarsiitii Walqixxee irraa qormaataaf dhufe rasaasaa furguggaatuun dhahamee lubbuun isaa darbee jira. Barsiisaan ajjeefame kun maqaan isaa Taaddasaa Abbabaa kan jedhamu yoo ta'u rasaasaa bakka dhukaafameen beekamneen hagayya 3 bara 2003 ajjeefamuun isaa ni yaadatama. Haalli nageenyaa magaalaa Gondar kaleessa jechuun hagayya 9 bara 2023 irraa jalqabee fooyya'ee qabaachuu kan himan barsiisaan kun nuti garuu naannoo keenyatti deebisaa jennee gaafannu sangammaatti sababa tokko malee nu tursiisuudhaaf dirqamanii jiran jechuudhaan ibsatanii jiran. Nuti wabii nageenyaan qabnu jechuun maatiin keenya yaaddoo hamaa keessa waan jirruuf naannoo Amaaraa keessaa qofa yoo nu yabaasan lukaanis galuu dandeenya jechuudhaan jecha garaa nama nyaattee dabarfatanii jiran. Barsiisonni hoteela keessatti unguramuun sababa hoteela nyaata qopheessuu dhabeef nyaata dhabanii rakkachaa jiraachuus himatanii jiran. Mootummaan barsiisota hojii qormaataatiif gara naannoo Amaaraa deemaniin unguraman gara naannoo isaaniitti deebisuu akka qabus gaafatanii jiran. Mootummaan barsiisota naannoo Amaaraa irraa gara Oromiyaa deeman hanga haalli naannoo Amaaraa tasgabbaa'utti Finfinnee turaa jechuun haala mijeesseefii jiraachuu kan himan maddeen kun raggaa'isu. Odeeffannoo kanaa fi kanneen biroo qabannee hanga walitti deebinutti asumaan nagaa koo isinitti dhaamadhaa oduu wajjin kan isin wajjin ture MW irraa Falmataa Roorrooti.